Harka fuunee akka mul'atu hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan bakka adda addaatti saniin hordofaa jirtan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinagoo jecha oduu guyyaaf qindeeffannee isinitti hima oduu waliin kan isin faana turu misraa bayanii jalqaba irratti hangafootaan eegala. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo bilbilaan mari'atan. Gorsaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan ta'an pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay muchiiwwan isaanii duraanii akeekachiisan. Oduu biyya alaatiin mootummaan Ameerikaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii yuuniksoo keessaa bahuun beeksise. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Maarko Ruubiyoo fi muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad bilbilaan mari'atuun ibsameera. Ruubiyoon gaanfa Afrikaa keessatti marii fi tasgabbiin barbaachisaadha jechuudhaan cimsanii dubbatan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi ministeerri dhimma alaa bilbilaan mari'atuun isaanis ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoo yeroo bilbilaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliinis haasaa taasisaniin gaanfa Afrikaa keessatti marii fi tasgabbiin barbaachisaadha jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Waajjirri isaanii beekseera. Waajjirichi dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa ibsa kenneen ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad fi Maarko Ruubiyoo bilbilaan marii taasisanii irrattis kaayyoo waliin tasgabbii fi guddina dinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti mari'atanii jiru. Ibsichi Maarko Ruubiyoon barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa fi cimsanii dubbachuu isaas ilaalchisees ibseeti jira. Maarko Ruubiyoo haaromsa dinagdee Itoophiyaa adeemsisaa jirtu kan jajatanii ta'uu fi kan himan waajjirri isaanii haaromsi kun carraa daldalaa fi investimentii Ameerikaa babal'isuufis dandeettii qaban kan mul'isu ta'us ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliinis bilbilaan mari'atuu isaanis ibsa dubbii himan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Taayim Piruus wabeeffachuudhaan gabaasuun ni yaadatama. Yeroo sanatti Maarko Ruubiyoo fi ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad gidduu taasifame kun adda durummaa dhimmoota waloo biyyoonni lamaan dursa kennan irratti kan xiyyeeffate ta'us keessattuu dhimmoota nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa dhimma dursa kennuufis ta'us dubbii kana keessattis ibsameera. Namoonni konkolaataa kireen qabaachuudhaan shiboo elektirikii birrii miliyoona 54tti tilmaamamu hatuuf yaalan to'annoo jala oolan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaa bakkee addaa kondominiyeemii 40-60 jedhamutti namoonni konkolaataa kireen qabaachuudhaan shiboo elektirikii birrii miliyoona 54tti tilmaamamu hatuuf yaalanitti heeruu hawaasaatiin to'annoo seeraa jala oolfamuu poolisiin beekseera. Qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Booleetti saajin olaanaa qorataa buufataa poolisii Bulbulaa Geetinnat Ayyalaa shakkamtoonni kunneen sanada sobaa qopheessuudhaan yaalii shiboo elektirikii kana hatuufis taasisaniin tattaaffii godhameen fashalaa'uu isaa hojii fakkeenyummaa qabu ta'us beeksaniiru. Namoonni kunneen yeroo sanatti konkolaataa kireen itti fe'atanii fi xalayyaa sobaa tajaajila elektirikii irraa akka waan isaaniif barreeffametti qabaachuudhaan koreewwan kondominiyeemichaafis dhiyeessuun gowwoomsuuf yaalaniiru. Shakkamtoonni 5 to'annoo jala oolfaman qoratamaa jiraachuu saajin olaanaan qorataa buufata poolisii Bulbulaa Geetinnat Ayyalaas himaniiru. Obbo Geetaachoon tokkummaa TPLF fi Eertiraaf murna humnoota Tigraay maal jedhu jedhamaati jira. Gartuuwwan mootummaa Eertiraa waliin dalagaa jedhan Tigraay dirree waraanatti jiruuf malee galma biraa hin qabu jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Gorsaan ministeera muummicha Abiyyi Ahmad kan ta'an pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay muchiiwwan isaanii duraanii akeekkachiisaniiru. Tokkummaan mootummaa Eertiraaf gartuun hooggansa TPLF keessa jiru akkasumas immoo murni humna ittisa Tigraay keessa jiru galma qabatamaa hin qabu jechuudhaanis dubbatan. Galmi isaanii Tigraay dirree waraanatti gochuudhaan abbaa irree Eertiraa bulchaa jiruu fi boqonnaa sammuu kennuudha jechuudhaan eksii isaanii irrattis barreessaniiru. Dubbiin isaanii kun yeroo kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsi ka'u mala jedhamee sodaatamaa jiraatus dhagahameera.
Guyyoota itti aananitti bakkeewwan garaagaraan hanga rooba giddugaleessaa fi olaanaa ni argatu. Inistituutiin Itoophiyaa. Inistituutiin Itoophiyaa ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa guyyoota itti aananitti bakkeewwan garaagaraa hanga rooba giddugaleessaa fi olaanaa ni argatus jedheeti jira. Naannawaa kibba lixaa, lixaa kaabaa, lixaa fi giddugaleessaa guyyoota kurnan itti aananitti hanga rooba giddugaleessaa fi olaanaa kanneen argatan ta'us ibseera. Inistituutichi ibsa isaatiin haalli roobaa kun hojii qonnaaf gahee olaanaa ni bahatas jedheeti jira. Naannoleen kaaba bahaa fi kibba biyyattii rooba salphaa hanga giddugaleessaa kanneen argatan ta'us ibseera. Yaa'awwan hedduurratti hangi yaa'insa bishaan lafa jalaa giddugaleessaa hanga olaanaa akka jiraatus raga'eera. Roobni cimaan irra deddeebiiwwan roobuuf naannawaa yaa'awwan lolaa fi saaxilamoo ta'anitti lolaan tasaa akka jiraatus akeekachiiseera. Kutaaleen hawaasaa naannawa qarqara laggeenii fi lafa caffaarra jiraatan of eeggannoo akka taasisaniis hubachiisaniiru. Mootummaan Ameerikaa dhaabbata yuuniksoo keessaa bahuun ifoomeera. Ameerikaan dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii yuuniksoo keessaa bahuu beeksifte. Mootummaan Ameerikaa kana booda yuuniksoo deeggaruu waan hin barbaanneef dhaabbaticha keessaa bahuu beeksisaniiru. Daayirektarri olaanaa yuuniksoo Odir Azulaay murteen Ameerikaa kana eegamedha jedhaniiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp irraa deebiidhaan Ameerikaan yuuniksoo keessaa akka baatu murtee isaanii kana isa gaddisiisu ta'uu Azulaayeen dubbataniiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii isa jalqabaa keessatti Ameerikaadhaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baasuufis miseensummaa yuuniksoo akka dhiiftu gochuu isaanis ni yaadatama. Joo Baayiden ammoo bara 2021 aangoo itti qabatan murteewwan sun haquudhaan Ameerikaa gara yuuniksoof dhaabbata fayyaa addunyaatti deebisaniiti turan. Ameerikaan baajataa waliigalaa yuuniksoodhaaf ramaddu keessaa gara 800 kan gumaachitu ta'uunis Faransii 24 gabaaseera. Chaayinaan doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 70 ijaarsa hidha guddichaa addunyaa eegalte. Chaayinaan hidha anniisaa bishaanii addunyaa irratti isa guddaadha jedhamee naannoo Tibeet keessatti doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 70 hojjechuu eegaluun himameera. Piroojeektiin kun ammoo Indiyaa fi Baangilaadesh keessatti yaaddoo uumuunis himameera. Ministeerri muummee Chaayinaa Lii King sanbata darbee laga kana irratti ijaarsi hidhaa kana eegaluufis isa sababeeffachuuf qophiin ture kan dursa ta'us miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Laga kana irrattis hojjetamuun gareen Tibeet akkasumas biyyoonni Eeshiyaa kibbaa hedduu keessaa yaa'aa jedhameera. Piroojeektiin kun lammiilee Indiyaa fi Baangilaadesh miliyoonaan lakkaa'aman kanneen gara gadii lagaa jiraatanii fi akkasumas naannawichaa fi jiraattota Tibeet irratti dhiibbaa uumuu danda'as jedhameera. Chaayinaan garuu misooma piroojeektii kana eegumsa ekoloojiif dursa kan kennuu fi fedhii anniisaa Tibeet akkasumas waliigalaan kan Chaayinaan ni guuta jedhameeti jira. Dhaabbatichi haleellaa Israa'el dhaabbilee Gaazaa irratti raawwatte balaaleffate. Dhaabbanni fayyaa addunyaa haleellaa Israa'el giddugaleessa Gaazaa irratti raawwatte balaaleffatu beekseera. Dhaabbatichi haleellaa dhaabbilee giddugaleessa Gaazaatti argaman irratti raawwatame hojii isaa itti fufsiisuufis tattaaffiin taasisaa jiru gufachiisuun ibseera. Mankuusaa guddaan dhaabbatichaa haleelamee barbadaa'us ibsameera. Haleellaa jalqabaa Israa'el kaleessa Dir al-Balah irratti raawwatteen lammiileen Filisxeen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqisuufis rakkoo hawaasummaa guddaa akka mudatu akeekiseera. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee hanga ammatti yaada inni kenne homtuu hin jiru.